السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتو تخيني خبجمو تي في إسلامات خان داوت شاجرتن حلال شو إيقالي جرا وقاتو كوفي جي أسدي بوده هنو يروج القباتي في استديو هارو خيستي ولد بنيت جرا وقا أفوري ولكا أوليف وان ولين ترتنيف هدونا غلطو ما يجا وبلي سخية خاني في أكنا مقاي سده نمبربان أهل الخير تقوتو وان خنرتي كما إباتما baasee istiidiyoo akkana fakkaattu nahaaroo yoomsee isaanis gamanumaanuu daawwattoonni kiyya galatoomaa ja'an keessummaa jalqabaa kasiisina torbaffaa eenyu akka tahe gabbaanee simannee walitti deebina. keessummaa keenya kan siizina torbaffaa Sheekh Jamaal Aliyyiiti. Sheeyni keenya nama waggaa 25 oliif dacwaa keessatti dammaqinaan hirmaataa jiru yeroo tahu hojiilee dacwaa fi tacliimaan moggattiis hojiilee daldalaa irratti hirmaachuudhaan nama socho'aa jiruudha. متمال مسلماني متسلامي إسلام ما نتنو لفتين يا في لفتين يرنوجات إسلام ما نجرو في جرين يرنوجات إسلام ما ورق في المان كان يرنوجات إسلام ما سياسة في سبب ما رنوجات إسلام ما جرو جرين guyyoota muraasa dura akka Itoophiyaatti abbootii qabeenyaa gibira guddaa kafalan keessatti ramadamuudhaan muumicha ministeera Dr. Abiy Ahmed irraa badhaasa fudhachuun isaanii ni yaadatama. Seenaa sheekaatii fi bu'aa bahii daldalaa fi ilmii keessatti isaan qunname waliin haa ilaallu. Sheekh Jamaal Aliyyi hogguu kaassenni isaaniif duuba maraa hogguu dardaraa jedhan umriin teessan meeqa? Irra hedduu wanni nama dulloomsu. namni wanni dafeetti dullu wanni nama dulloomsu jettanii maana laaltan sheek lakki wanni namni Sheekh Jamaal Aliyyi hawaasa Jimmaatiif tuffii qaba. Afaan Oromoo ifaadhaan ni arrabseeni ni komateeni ja'anii miidiyaa irratti waan deemaa ture quba qabdan ummata Jimmaa ija kamiin laaltan an kanarra jiru gaafachuu firraa deebisuun immoo isinirra jira. Sheeyni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko hoolii jechuu afaan Oromoo gabaabaan dhugaa jechuun jiruu sanootti qansira akka afaan Amaaraatti ammatti qaanfattanii jiruu sana sirra himu. As dura waa hedduun hojjedhe shufeerummaallee fudhadhee baajaaj oofee baajaaj dura baalagaarii bitadhee baalagaarii oofuu turte xiilaa tolfadhee galgala kaniin tafsiira qaraa'isu guyyaa magaalaa keessa baalagaarii ariyee karaa irratti madaabara jechuun kaartoona afadhee cilfaa maankaa ablee burcuqqoo shaayii irra gurgure achirraa deemee hashawwaa keessatti shiitaa fi kana ciree gurgure. Guyyatti meeqaan ooltan? Marsaa duraa guyyatti birri 8 jalqabee. Ta'ammaa moota dur? Birri dursan. Hojiin nama hundarraa ni bareeda nama diinirraa irra bareedetti namana. Sheekh Jamaal Aliyyi ijatamii ilaalan sabboonummaa. Sabboonummaa keessa nama daangaa dabaree jee qaama isin komatu jira. Egaa shari'aan nabii zaahiraami miidiyaa wajjumaa agarraan akkas jaja'u jira. Garii jira qaama lakkii waa wal madaalchisaa deemu jiran malee sirruma jiranii warri jiru. Gandummaa ijatamii ilaaltan. Gosummaa amma nama diigu jirtu tana. Gandummaa qofa homaa komanna sabboonummaa namni gammoojjii Yaman keessatti ati Amaaraa ati Oromoo ati Tigree ija keessa ablee wal kaayutuun wajji jireenyaaf gaaga'aman fiddu. Amma maskaram dhufu kana amata akka irraa qaa'imaa san keessa isin agarraa yoo rabbi. Shakkii takka yoon waggaa dhufu badhaafamaa maqoota san keessatti isin agarra. Yoo china dhabde galeetii irra febbeeki. Maalleeyni guddaan guyyaa takka kasaartan qarshimee. Takkaan moo namatti himne si arrana himsiise malee. Maaliif hinji? Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Ooyiruu qotan malee udan guddifatan udan guddifatan ani walaloo jechuun beeku. sababaan dhiisanii rabbiin namatti isa ammoo karaan ciisanii ooyiruu qotan malee udan guddisanii. Ooyiruu ilmi rabbii qotachuun adabaan wajjinuu barbaaduun sababa waa dhabaa dalagachuu dhaba. Abdi jiraahuma durrubi ameeysi islaamummaa wuli dagaaguudhaaf teessi. Abdi jiraahuma durrubi ameeysi islaamummaa wuli dagaaguudhaaf teessi.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة كيف الله أفير وبركاته. راكي يا خبجني أسنى أركمو خيسني في الدوغة لتوما إسني سنا أفيرو داف باي غلطوما هو أبونا نرى تلشا وأنا قلنا مني تلشوكم بنا في نجان دبنا. شكرا نجاي قبل نسي الحمد لله. أكمل جرس جاري ما شاء الله. ما تفينا منا الحمد لله. أكجاري الحمد لما لله سان لأنه تسعانا قرر توفى على منان نجاي ماتيواتين نمو علي أولان نمو بقى نجاي نجات هذا أكجاري الحمد لله أي. شيء جمال لي هجو كاسني ساني يفدوبا مرا هجو دردراج عمرين تسميك umrii fi damoo sana man gaafatan jechuun sun dhala makmaaksa taatee ni jirti. Haa ta'u umriin tiyya ani akka Itoophiyaatti 1970 dhaladhe akka taariikha Itoophiyaatti amma 2017 seennee jirra amata 46 lakkaawwadheen jira. hin fakkaatan immoo tanaaf namni kaasanii isaaniif duuba maraa jaa. Abbaan fedhee humnaan akkaataa nyaata isin nyaattan irraa immoo maaltu akka kana fide. Irra hedduu wanni nama dulloomsu. Namni wanni dafeetti wanni nama dulloomsu jettanii maana laaltan shee. Lakki wanni namni maaliif namoota warra hiriyaa tiyyaa kanii waliin dabarsee na bira dabree yoo jarjette dabri jeeni wajjin jiraadhees ni jira. Amma akka hiriyaatti wajjin lakkaawachuu jiru yoo jarjere fedhii qabaate yoo haa dabru kanii naa dabru jechuu jiruunis ni jira. Ani umrii tiyya keessaa akka laafutti na aaru ni fakkeessa malee mana kiyya keessatti jireenya kiyya keessatti hojii tiyya keessatti wanni nama aarsoo guudufte namaan ajaa'iba jeetiin akka nama aaree jee fakkeessuun ittiin ifi rakkisa malee aaree ifi wallaalu tokko wanni feete yoo taate wanni takka yoo cabnaan dhumatti ittiin beeka waan dabreef hedduu ifi rakkisu waan dabruuf hin dabran jaanii mo'achi amala kiyya keessaa hedduu yaaduu hedduu aaruu hedduu ifi rakkisu waan akkasiin qabu gachiisu sakandii 30 osoo hin geenye irra fa'a hawwu fedhus sa'aan sana oguu geessaniin ka'a jireenya irraa oliitis namaa wajjiniin jiraadha harraa gadiitis namaa wajjiniin jiraadha hajidduutis namaa wajjiniin jiraadha hundi na biratti wal qixa. Gaafii 12 haasoo keenya jalqabna. Jecha tokko yookaan dhugaa yookaan suba jechuun deebistan malee tafaasiilin jiru. Jalqabnu hedduu bareeda. Wanni guddoon abbaa keessanirraa barattan. Rahimaa fi aalii ollaa fi rakkataa gargaaruudha. Shayini dura barnoota irra jalqabtan. Hassan Bishiraa jaaniin. Namni isin fakkeenya godhachaa guddattan. Nama tokko yoo nabii rabbii aanbiyoota taate malee nama tokko fakkeenya godhachuu hin dandeessu. Namni kan taajira yookaan qabaataa ta'uun tawfiiqa rabbiitii fi sababa isaati. Haadha teessan jecha tokkoon ibsa. Ummaa tiyya haadha tiyya jecha tokkoon ibsuu miti. Jecha hedduunillee ibsuun hin danda'amu. Hedduu bareeda. Abbaan intala shamaraati ilma dhiiraa caalaa jaalataa jechi jedhu dhugaadha. Dhugaadha. Maallayni gammachuu namaan uumu dhugaadha mammaaksihoon. Maallayni kophaa isaatti gammachuu hin uumu yoo jaan maymaa isa dhugaata. Maallayni gammachuun uumu yoo jaan sobata. Maaliif yoo jette ilmi namaa gammachuun jaan tun ijaan dhufti. Rabbiin almaal wal banuun ziinaa jee bareeduma jee namni bareeduma arkee gammada malee ijaan osoo arkin hin gammadu. Diinagdeen qabeenya wanni jaan kuni waan ittiin dhagayan, waan ittiin argan, waan ittiin deeman, waan ittiin jiraatan ilmi namaa waan gammadu waan faayidaa isaa qabu gammada. Addunyaa tanarratti wanni sadarkaa tokkoffatti milkii ilma namaa keessatti sadarkaa duraarratti lakkaawamu qabeenya. Yoo akkana jaan dhugataa qabeenyi yoo imaanni bira hin jiraatin gammachuun ta'u. Qabeenyi yoo ilmaan bira hin jiraatin gammachuun ta'u. Qabeenyi jaartii yoo hin jiraatin yookaan jaarsi yoo hin jiraatin qabeenyi fayyaa yoo bira hin jiraatin yoo ja'an sirri ta'a. Qabeenyi gammachuun fidu jechuun qoftiin soba. Soba daangaa hin qabne ha bakkatti dhaabbatu hin qabne ha quraanaa wajjin illee hadiisaa wajjin illee makmaaksa afaan Oromoo 1,000 wajjin waa'ee akka qabeenyi gammachuu ta'e irratti Oromoon oguu makmaaktu addunyaa tanarraa namni wanni akkaan jaalatu biyya qabeenyi biyya jaan biyya namaatti abbaa qabeenyaa qabeenyi abbaa biyyaa godheeti waa dhabni biyya teetitti alagaasi godhaa jaan kanaafuu qabeenyi biyyooma qabeenyi kabaja qabeenyi jaalala
nama qabeenya qabu jaalala qaba, nama qabeenya qabu kabajaa qaba, nama qabeenya qabu dhagayama, nama qabeenya qabu daawwatama, nama qabeenya qabutu dhugaalleen izaa takallama almaalu sakata sidqu jedha. Gaafa horiin dubbatu dhugaan firraa cal jettee teessee. Qabeenya hin qabne kun osoo haga fedhe beekaa ta'e illee dilas namni haasawaa isaa wal madaaluu hin danda'u. Wal cinaa fiduu hin danda'u. Qabne kun kutaa afurii yoo dhaabes Allah hajii dhufee usaa jedha. Mee takka si yaa'imu asirratti. Rabbiin quraana keessatti waa'ee qabeenyaa oguu dubbatu gaafa garii ziinaa jaan faaya. Faaya malee gammachuun hin jirtu. Gaafa garii khayrii jaan in taraka khayran ilwasiyyaa wamaa tunfiquu min khayrin. Khayrii kennitan jaan. Gaafa garii immoo fadlallaahi jaan tola rabbii. Dhaalika fadlullaahi yu'tihi man yashaa'u. Horiin fadlii rabbiiti tola rabbiiti rabbiin abbaa fedheef kenna. Akkasuma ammas nabiin keenyas alayhi salaatu wassalaam ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih. Horiin gaariin gurbaa gaarii hirkate waa tole. Horiin waa tolee wanni miskiinaa kennan, wanni namaan gargaaran jee akkasitti hadiisa keessatti dubbate. Hedduu bareeda. Yeroon ulfaattuun jiruu keessatti dabarsitan jecha tokkoon. Yeroo takka mana hidhaattiin dabarsee. Habba takka. Takka immoo alattiin dabarsee. Lamaan kan ulfaattu. Qaawni isin musliimoota irraa cufuu barbaaddan qaawa kam? Fedhiin kee qaawni cufuu fedhu qaawa bizinesaati. Ilmaan meeqa qabdan? Ijoollee siin lakkaawwataa takkumaan qaba. Habba takka. Maammadis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Mustansiriis tokkumaan qaba. Akkasuma aayaas takkumaan qaba. Takkumaan qaba. Gaafii xumuraa du'a booda du'atti ni amantanii mi? Eeyyee akka gaariitti. Du'a booda namni maaliin akka isin yaadatu feeta? Wanni na duubaa naan dubbachuu fedhu sadaqaa jaariyaa waan jedhan sadaqaa waliin dhaabbattu waan na boodaa hojjetamu. Hedduu bareeda gara gaafii ijoo deebina 12 raawwattee jirti. Saahiboonni keessan hedduun isaanii dardara. Ijoollumaa gahiyya 20 wayi maal gariin hin baan. Maali citii waan kanaa manguddoonni dhabamte? Irra hedduu waan namni irratti wal saahibu keessaa namni nama kabajuudha. Ani wanni irra guddaa nama umriin naa gadii saahibuuf namni sii gadii si kabaja. Namni hiriyaa teetii ifirraa si gadhiiba. Si tuffata. Jechan taane siinjaa gochan taane sirratti hojjeta wanni sun saahibummaa muraa deemti. Kanaaf namni if gaqqabee jiraatu hundi nama isaa gadiitii hojiirra jiraata nama isaa olii yookaan nama hiriyaa isaatirra. Ani amma saahibummaan kiyya ijoollummaa irraa qabee haga ammaatti nama naa oliirra nama naa gadiitiin irra saahiba. Nama hiriyaa tiyyaan saahibu jechuun miti isaanis numaan saahibaa adeemsa keessatti if kabajuun namaas kabajuun saahibummaadha waan taateef irra hedduu saahibni kiyya dargaggeessa umriidhaan naa gadiiti. Yookaan ilmiinis naa gadii yookaan qabeenyaanis naa gadii sanan jaaladha saahibu. Ammas akkan odeeffadhetti saahiboota kana wajji ooluu qofa osoo hin ta'in hedduu isaanii hiree mijeessitaniif. Hiree qabeenyaa haa ta'u, hiree biddeenaa, hiree nama garii jirammoo abbaa qabeenyaa ta'e saahiboota yerootti dabarsuuf barbaada malee hiree mijeessuuf waan kanarra maal jetta? Namni yeroo si saahibu tokko sitti fayyadamuuf si saahiba. Tokko sirraa fayyadamuuf si saahiba. Kana jidduutti madaalteeti ati namni kun naas ni fayyadaa narraas ni fayyadamaa irra qalbii tee keessatti ikhlaasaan qulqulluun nama isa fayyadu san saahibuudha namarraa fayyadamturra. Kanaaf ani dargaggeessaa wajjin deemu kana hangaan danda'u numaa yaadaaf malee itti yaadu rabbina keessatti nuuma. Malee yeroo niin gammadaaf malee itti gadduu irraa aaru sadarkaa tanarraa akkamis sadarkaa tana dhufe jee nama hedduu jira nama abalu gaafa duraa miskiina arra sadarkaa tana dhufe hojaan hirriiba dhabu. Nama hedduu jira abalu beekumtiin qabu beekumtii kana arkate hojaan sadarkaa ifannisuutti qadeema. Yoo dhabee hoggaasi arke fuula si jijjiiruutti khatarkaanfatu hedduu jira. Kanaaf irra hedduu namni nan saahibuu filadhu nama naa gadiitiin hiriyaatii yallaala malee nama naa ol dabre kajechaan nama darbaa deemu. Khagochaan nama darbaa deemu. Khaan si olitti if beeku saahibee wajjin deemuun baay'ee natti ulfaata. Hedduu bareeda. Mee Sheekh Jamaal Aliyyi kan waggaa 22-23 durarraa haasofnu. Sheeyni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko. Hoolii jechuu afaan Oromoo gabaabaan dhugaa jechuun.
jiruu sanootti qansira akka afaan Amaaraatti. Ammatti qaanfattanii jiruu sana sirra himu. Hedduu gammachuun itti qaba. Dhugaa Ani yeroon hojjechuu turtanii san. yeroon magaalaa irraa baadiyyaa dhufu nama makiinaa taaksiidhaa fi makiinaa aadii namni yaabbatuu fi makiinaa manaa addaan hin beekne. Biyya tana yeroon dhufu. Akkumaan dhufetti hojiis waan namni biyya tanatti hojjetu takka irraa hin beeku. Awwal hojiinan biyya tana dhufee dura hojjedhee nama diin barsiisu kawal saayibnuun bira dhiyaadhee hujuma inni hojjetu san ibbiratti nagarsiisee na barsiisee hojjechaa ture. Re'ee qaleen foon dhaabbatatti cicciree namaa gurguraa ture. Sanirraa bahee itti aansee salbaacii jaanii boondaa muranii bakka takkatti kanatti afanii waan hunda wal keessa jechuudha. Kulla shee jechuudha. Yakhlutu. Asuma kaalsiin jira, asuma jaakkanni jira, asuma huccuun dubartii jirti, huccuun dhiiraa jirti, huccuun nama guddaa jirti, gannaynee aduma tana keessatti lafa sharaa afannee gurguraa ture. Sanirraa baheetti aansee hujii san beekumsaan malatti waan hin hojjedheef if duuba deebi'een hujii humnaati irraa jalqabe. Hujii humnaa waggaa tokkoo fi wayii. Guyyatti meeqaan ooltan? Marsaa duraa guyyatti birri 8 jalqabe. Ta'ammaa moota dur. Birri dursan. Waani bitti at least laaqana. Akka gaariitti birri 8 hojjechaa ture. Booda amala xiyyaa fi akkanan itti hojjedhuu fi sa'atti birri 8 maqaa guyyatti sallaaleen namni nan birri hojjedhu guyyatti birri 16 naa kafale takkaan jiru yeroo sun keessatti namni guyya birri 16 kafalaniif waggaa tokkoo fi ji'a muraasaan birri hojjedhe hujii waan achitti hojjetamu san fixeen tayin hojjenne jiru maashinarraan hojjedhaa bakka adda addaan hojjedhaa niin gurguraa niin eegaa bishaaniin obaasaa bulkeetaan hojjechaa ture. Waggaa fi'anii fidan simintoo waggaa dhufte sartoo bal'aa yaani guutti yaaman labbee kayyeetuma wajjumaan awwaadhee dhaqee baaddan. Yeroo kana keessatti immoo waan ajaa'iba sitti ta'u guyyaanan hojjedhaa galgala tafsiira kitaaban adda addaatiin masgida qaraayisa. Nama hedduu jechuun nama adda hin qabne. Namni galgala narraa qara'ee anaa bakka san dalagooguu dhufe hundi boohee deema. Waan na mudate keessaa yeroo takka anaa galgala tafsiira qaraayisaa bulee qaraayisee magribaaf shaa hedduu ganama sa'a 3tti anaa bakka hojii sanitti Sheekh Jamaal eessa hojjete jee nama suufa uffatee karabaataa uffatee hojjetu na see achi na dhufe waggaa na dhufe anaa huccuu jilban muraatiin qaamni kiyya hundi ooliyoo jaanii zeeta gubate kana maashinatti osoo hin dibuu qaamni kiyya hundi kana anaa hojjetu arkee akkuma kan ol seenetti Sheekh Jamaal immoo obboleessa isaati jee laalee waggaa na bira dhufe imimmaanuma gurguddaa kana dhadhadhadha godhee asirraan gallakkise boohee kamalee maal taate boo annamaatu takka haadha isaa du'e jeetiin anis maashina dhaabee fiigee bira dhufee dubbise. Yeroon dubbisu waan biraan ja'u rabbiin maallaqa fedhus namaaf kennaa fedhus nama dhoorkataa hujuma si fakkaatu rabbi si haa kennu naan jee. Adeeroon kun amma lubbuun ni jira akkana. Ni jira obboleessi kun ni jira sagalee diitanallee dhaga'uun ni mala nama dhalootaan dadarii teessumaan dire dhawaadha inni nuuf beekaa. Yeroo inni akkana jee boohee du'aayii naa godhu anuu wajjiniin boohee rifadhee deebi'ee. Achi boodaan hujii tan akkaan itti dhiisu rabbiin hujii tan akkatti na dhaabsisu sababa naa godhee dhukkubsadheen humnaaf hujii san hojjechuu dadhabe. Hujii sanirraa baheen suuqii nama bira ji'atti birri 200 hojjechuu eegale. Suuqiin namaa gurguraa ji'atti birri 200 naa kafalan. Torbaan taa'ee anaa bakka san hojjetu hogguu dhufe akkasuma gattaa'ee boohimmas amma hujii si fakkaatu rabbi si kennee 200 jechuun guyyatti birrii 6 jechuudha. An bakka sanitti kaniin harkachaa ture guyyatti birrii 16. Baatiin hogguu dhooyte maalla guddaa ta'a. Kun immoo birrii 200 naa kafalanii ergasii suuqii san nama biraa. Gaafa kana bultii jaartanii? Bultiin bar namni bultiin jaaru akkanumattiin wayii geejuu dura marrakiba farasayni sanii rakkoo guddaa qabdi. Ani bultii jaaree ilmoo takkaan qaba oggusan yeroo sun. Ilmoo takkaan qaba. Manas kireeffadheen jiraadha, bobbeen jiraadha, dalagadheen galaa akkuma namni jiraatutti jiraadha. Ammoo takka harka nama jalan qabanne namatti naa jemne if dandee jiraachuu malee. Abaacaa biizinesaa eenyu isin barsiisa? Abaacaa waa dubbistaniiti moo jiruudha moo maaltu isin barsiisa? Hujii akkatti baran hujii tana bifa sadiin bara namni. Takka hojjeteetuma keessa dabree niin beekattu osoo hin beekne bara. Isii lamadaa namaatu hojjedhu hujii tana jee namni hujii beeku si hojjechiisee si barsiisa. Sadaffaa gorsaan bara namni. Akkan itti bare gizeen foon qalee gurguru san akka qalee akka kalloo irraa baasee akkana muri hangana dura gurguri akkana gurguri jee namni barsiise. Lammaffaa boondaa oguu muruus
ififis asafatee muree akkana muran akkana gurguran akkana bitan jee namni na barsiise aliif baajee warri na barsiise sun isa manuma jira tasadaffaadhaa tana anaa dukkaana nama bira hojjetu ta'umnaa barnootatti naa yemtu waan humnaa waan baadhattu humnumateeti barnoonni kee dukkaana namaa yeroon hojjedhu ji'a 3 anaa birrii 200 hojjetee namichi yeroo namni adda addaa namni gurguddaan na bira dhufu ni aaraa ni hinaafaa lolee waliigaluu dadhabne namicha kana biraa hin bahaa jee manguddoo wayiitti himadhe inni jira amma sheessan aliyyii jaaniini rabbi umrii haa dheereessu itti himannaan Sheekh Jamaal naan jee nama waa beekumsisee idaanati jaahilaa naan jee bar namni dukkaana keessa si kaaye nama haroo qotee simintoo itti godhee bishaan itti guutee waciin tiyya baasiin tiyya wanni hundi tiyya daakki itti barisiin jee ati bar dukkaana kana hiree rabbiin irraa as keessa si kaaye tan dukkaana kana daakki akkatti bitan akkatti gurguran meeqaan bitanii meeqaan akka gurguran akkatti hojii kana deemsisan haqaamaan dhufanii keessa dhaabbatan malee hin barre san bariif rabbiin as keessa si kaaye meen iyyaatee jijjiirii maallaqa 200 inni si kafalu yoo barbaadde naa si kafalaa naan jee niyyaa maallaqaa san sammuu ta'e keessaa ifaqi barnootatti deebi'u barnoota mana barnootaa seentee jira bari naan jee guyya sumarraa qalama bitadhee dabtara bitadhee meeshaan hoggaa bitamti eessaa bitamti meeqa bitamti bu'aan sii meeqa dukkaana gurguraa oleen guyyaa tirfiisaa hisaaba arra hangan harkate baatitti hangan harkata amatan namni kun hangan harkata hojiin kun guddina hangana fiduu dandeessi addaan baafadhee ji'a torboggaan fixe nama wahii namaan galgala tafsiira qaraayisuun marihadhe hojii tana bare amma booda yoon hojii tanatti seene ifiisni hin danda'a fira kiyyallee hin danda'a namoota biraallee danda'uu hin danda'a malee amma boodan kasaaruu hojiin tu sirri naa galtee hin jeen hangam takka waggatti akka guddatan waggaa lamatti hangam akka guddatan fixadhee hin jira jennaan nama tokkotti hin himini warra kiyyattiis hin himini obboleessa kiyyattiis hin himini ansilaan dandahee siifiin kennaa liqii deeyni sirratti haa taatu birrii 15,000 meeqaa si hojjechiisa naan jee akka hisaaba gootetti 30 jeen waan 30 nama hojjechiisu 15 nama hojjechiisa 15 kanaan hoo hojii eegalii nama tokkotti immoo himini booda naaf deebistaa yoommoo sirra bade ansiin amanaa ati beekaan balleessitu isinii si godhe naan jee birrii 15,000 kenne birrii 15,000 saniin achi bee dukkaana kareeffadhee dukkaana banadhee hojii jalqabe 15,000tu dukkaana namaa bana yeroo sunitti 15,000 jechuun akka ammaatti birrii 150 jechuudha. Waan ajaa'iba. Saniiniin hojii jalqabe maali wanni dura eegaltan akka dhuunfatti? Jidduutti yeroo as dura waa hedduun hojjedhe shufeerummaallee fudhadhee baajaaj oofe baajaaj dura baalagaariillee bitadhee baalagaarii oofuu turte xiilaa tolfadhee galgala kaniin tafsiira qaraa'isu guyyaa magaalaa keessa baalagaarii ariyee karaa irratti madaabaraa jechuun kaartoonaa fadhee cilfaa maankaa ablee burcuqqoo shaayii irra gurgure achirraa deemee hashawwaa keessatti shiitaa fi kana ciree gurgure sadarkaan amma waan kana hunda osoo hin beekiniin hojjedhe humnumaan itti seenee nama tokkootu nama jimmaati Sheekh Jamaal naan jee jagnaan ciis mawucaa ayaataaf ittuma seeni naan jee waa hunda ittumaan seeni anas dalageetumaan dadhaba ittuma seeni naan jee osoon hin beekiniin hojjechaa ture gaafa san ta dukkaanaa tan ammoo ta namaa san hojjedheen ajaja namaatiin na arrabsaniis arraba fudhee ajaja namaa jala deemee hojjedhee tiriringis waa hunda fixee achi bahee hojii eegale isichi duraa hundattiin kufe hojii 10 faa hojjedhe dukkaana dura hojii 10 ittiin kufe ta dukkaanaa tan ammoo baree achi seenee waaniin hojjedheef waggaa tokko hojjedheen waggaa tokko keessatti hajjii dhaqee amatatti aanu nama hajjii geessuu eegale dukkaanarraa amatatti aanu nama hajjii geessuu eegale akkasumatti haga guyyaa irraatti amatarraa jechuudha gaafa garii abbaa kiyyaa gaafa garii ummaatiyyaa gaafa garii obboleeyyan kiyyaa gaafa garii saahibban kiyyaa ilaa hanga amma amatarraa hajjii nama geessuu hin dhiifne abbaan keessan lubbuun jira abbaan kiyyaa ni jira rabbi umrii haa dheeressu haatiti yemmuu akhiramanii jira rabbi rahmataa godhuuf duba amma sheekh waan takkaa jiru akkaataa keessatti amma wanni naa galee yeroo kana halkan darsiin ittuma jirti tafsiirri inumaa darsii fi daawaa yeroo sun yeroo maalanni kiyyaa sin guddati yeroo rakkoo keessa jiru san namni yeroo rakkoo waa hojjeta waa barreessus yeroo rakkoo waa barreessa waa hojjechuus yeroo rakkoo waa hojjeta daawaallee rakkoo keessatti daawaa godhuu dandeessa bal'inni kun osuma haala si mijjeessu gaafa makiinaatti hin deemtu qabdu makiinaa ifii ooffattu mana kee keessa galtu baasii nama biraallee if cinatti baaftee oofuu dandeessu sirra jabaataa deema yeroo rakkoo san yeroo makiinaa hin qabne mana kiraa keessa galu
mashruufni jabaatu da'waa hangan godhe yeroo saniin godhe akkaan. Ajaa'ib. Amma Sheikh Jamaal Aliyyi ulamaaotaaf muslim personalitiif nama islaamaaf daleena jedhu kanaaf qudwaadha because xayyaara gooflaa lamaatii biizinasas amantis qaama jedhu jira. Hojjechuu keessatti. Akkasuma qaama lakki isheenii garas kutuun inumaa daawwa qabbaneessee maal jechuudha nama jedhu jira yaada walirraa fagoo kan akka itti amanu horiin nama hundarraa ni bareeda nama sheekaarraa irra bareedetti namana. Hojiin nama hundarraa ni bareeda nama diinirraa irra bareedetti namana. Osuma nama biraarraas bareedu nama diinirraa irra bareeda. Maaliif jennaan namni diin kijibni haraami beeka. Nama khaa'inuun haraami beeka. Nama khaa'inuun if kaa'inuu beeka. Amaanaa namaa eeguun amaanaa ofii eeguu beeka. Waan ajaa'iba sitti ta'u waggaa Dirree Dhawaan tun hedduu biyya gaariidha. Dirree Dhawaa tanatti nu jee eegalee waggaa 8 osoo na hayyaman baasin osoo waa takka namni nan gaafatin aboo kun nama sheekaati dhiisaa. Sheekh Jamaal hin tuqinaa dhiisaa uma jaanii warri gabiyoochii jaanii warri mana deemee namarra cufus osuma na bira kutuun guyyaa tokko osoo na hayyaman baasin waggaa 8 dukkaana dalagadhe hojjedhe. Birris argachaatuma if dandahee jechuudha. Qalbii takkaan gammachuun namni hojii hojjetu waa sadi firraa eegaa hojjechuu qabaachuutti amana. Tokko amaanaa namaaf irraa eeguu qaba. Maaliif jennaan al-amaanaa miftaaxu rizqi amaanuma qabaachuu tanaatu furtuu rizqiiti. Hujii hunda wanni sii bana abaluu amaana qaba jechuudha. Si hojii dalaga namni horii si kenna sitti kannee gurgurii bu'aa irraa harkadhu anaafis naa galchisiin jaa hulaa cufa rizqii keessatti wanni hulaa hunda bana amaanaa qabaachuu ta duraa. Tokko inni lamadaa amaanaa amaanuma namaati sun amma amaanaa rabbii haqa rabbii jira waan namni tokko sin agarre naafi rabbii xiyyaa wal beeka waan kana waan haraamin dalagu ana maktabaa jalqabee maktabaa hojjetu namni wayina dhufee kitaaba Shamsul Ma'aarif jedhanii kasiirii fi kanaan nama godhaniin kitaaba san naa bitii fidii birri 40,000 si kannaa hinaan jedhe yeroo san kitaabni sun birri 40,000 baasu dhaqee bakka inni jiru sun laalee argee kaniim silaa bitee fidee yeroo takka 40,000 argadhu amaanaa rabbii hin balleessu namicha kanaaf diliirra gargaaruudha kitaaba kana bitee yoon fide waan inni dalagu hundatti hin gaafatama jeen osoon bakka inni jiru beeku inni beeku hin danda'u itti isinimu hin jiru kitaabni akkasii sin fayyadu ofirraa dhiisi jeeni itti cufee dhiise wanni akkanaa maali amaanaa siif rabbi gidduu jirtu eeguun lama sadaffaan namni niin hojjedhajuu biyyuma kamuu keessatti haqa mootummaan sirraa qabdu haqa biyyi sirraa qabdu gibiras haa ta'u qaraxas haa ta'u waan mootummaan sirraa eeggattu san mootummaafis miti rabbiif jechaas miti mataa keetiif eeggachuu guyyaa 3 yoo hatte guyyaa 10 yoo hatte guyyaa tokko sirra qabama hanniti guyyuma tokkochaa sirra qabamte sanitti gabbuuta hundaa'u balleessiti khayrii ati dalayde ilmi namaa namarran dabru rabbi qofaa irra namaa dabra marraa 10 khayrii dalayde takka sharri yoo dalayde akka isaaniitti ilaalchi isaaniitti mootummaa yoo gante yoo hatte waan mootummaa haqa mootummaa sana soorraan baasii yoo dabarte hundi hojii ati hojjettee ni baddi suniif humna sadeen kanarra dhaabbadheen amaanaa rabbii eegee amaanaa namaa eegee haga arraatti kijibaan illee horiin si qaba yoo namni natti himate nin kannaaf malee wajjin hin karaakaru wahuma na dheefannaan namni wayii si qabnaa waan akkanaa si qabna juu yoo jecha kiyya kana dhaga'ee nama uumaa irraa fudhadha juu taate malee ni jire jee yaadu lammaffaa amaanaa waan mootummaan sirraa eeggatu mootummaa biratti amanamaa ta'e rabbi biratti amanamaa ta'e nama biratti amanamaa ta'e nagayaan hojjettee rabbiin sin kasaarsu. Dhiyoon tana muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad harkaa badhaasa namoota akka Itoophiyaatti gibira hedduu kafalan keessaa tokko taatanii fuutanii turtan. Wanni sun waan isiin tolchiteerra hedduu namni shookditee ni baarage hay sa'idaanuu akkannis ni jira waan jiru. Mee kanarraa maal jettan taatee sanirra? Ani waan kanan illee yaanne akkanan namni yaamamee badhaasa maallee ni sin agarree beeta mangistii iraanuu bilbilanii warra waggaa kana gibira sirritti kafaluudhaan maallaqas birrii guddaa kafaluudhaan mootummaan amantee badhaasuu deeman keessa jirtanii guyyaa akkanaa dhiyaadhaa jedhanii bilbila kanuma isaaniitiin na bilbilanii na waaman. Uumama nu gaafachuu deeman jeetumaan dhaqe akkasittis ittiin amanne yeroon dhaqu hulaa irratti matseetii wayii kitaaba wayii jechuudha baasanii nama hundaa hiraniif naggaadii hundaaf banee maqaa kiyya gullaalu maqaan kiyya sadarkaa lammadaa irra jira akka biyyaatti sadarkaa 3tti badhaasanii warra pilaatiiniyem
gold silvera jaanii warqiidhaa fi pilaatiiniyemii fi akkasuma nahasa fiddaa jaan kana sadarkaa kana badhaasanii sadarkaa lamadaa keessaan jira. Warra duraa lamaan kana nama 230 takka Dr. Abiyyi badhaasee nama 319 ammoo pilaatiiniyem warra waggaa dhufuuf sadarkaa warqiitti ce'u jaanii yaadamu gabiyochi ministeeriitu badhaasee kitaaba irra dubbisee maqaa hayyaguun arku ajaa'iba natti taate ani manaamaa una fakkaate dhugaan seene akkasin nu waamanii nu badhaasanii yeroo sunillee akkasitti natti hin guddanne ergan galee namni hedduun akka malee gammadee gammachuu isaa ibsachuu hoggaan arke miidiyaa adda addaarraa miidiyaa laayivii dabarsaa ture jira hoggaasanii footoochirraa fudhatanii namni tokko tokko ballisee laaleeti namni kun akka nama islaamaatti namni muslimaa waa xiqqoo achi keessatti nama 555 keessaa namni muslimaa parsantii isaa xiqqaadha. Akka nama muslimaa sanitti hogguu laale ka gammaduu jira. San keessaa ammas akka Oromoo yoo deebisnes xiqqaadha. Akka Oromootti hoggaa laalanis nama gammaduu jira. Akka saahibaattis laalee nama gammaduu jira. Namni hedduun hogguu gammachuu ibsachuu isaanii arke anummaanuu deebi'eetiin gammade lamada jechuudha. Akka waan lamada badhaafameetti. Irra ammoo wanni ajaa'iba natti ta'e namootaan an akka saahibaatti eegu akka fakkiin laalladhu namaan isaan laalladhee deemu ka isaan illee waa garii keessan na laallatan jee yaadu wanni kun sudfa dingata akka osoo quban qabne waan dhufeef akka waan rifatanii cal jaanii dhabamuu isaanii hoggaan argee osoo hin badhaafamuu baadhee jechuullee natti dhagayame. Okay, risaalaa tahni'aa isiniin goone. Namni hedduun namni ani yaanne warra afaan Amaaraa dubbaturraa Somaalotarraa nama biyya adda addaatirraa warra biyya alaa jiraatu warra Awurooppaa jiraatu silkiin telefoonni guyyaa sun ganamarraa qabee ilaa galgalatti sakandii 30 qoodee fi akka gaazexeenyaatti sun akkana godhe akkanuma godhu wal gubbaan hoggaa dawwalan kana cufee kaan jalaa kaasu baga gammadde baga as nuu geessi nuti sii gammanne baga gammadde nama naan jedhu hedduu dhageeffadheen itti gammade waan takka waan nama gammachiisu tokko guuda leeyde barnoota barattee sadarkaa tokkoffaa baate wahuma takka yoo badhaafamte badhaasa san nama sii gammaduu deebi'ee si gammachiisa. Sah. Ilmi namaa namni saahibni bakka lamatti madaalama. Yeroo rakkoodhaa namni wal bira dhaabbata. Nama ati wanni waa illee si jidduu jiranii gaafa rakkatte si bira dhaabbata. Lammaffaa gaafa ati gammade si wajji gammada namni. Irra guddoo wanni qalbiin namaan dandeenye nama gammadee wajjin gammaduufi. Anilleen akka ergaan irraa fudhadhe fuuldura waggaa dhufullee inshaallah yoo rabbi fedhe badhaafamaa sadarkaa lamadaatiin bahe sadarkaa tokkoffaa ta'uun qabaa. Warri wajji badhaafamneen kun Itiyoo Telekoom, Nigdi Baank, Zaman Baank, Eerpoorti, dirjitii mootummaa gurguddaa kana Abisiniyaa, Daashin Baank jara kanaa wajjin salphii dhaabbadhee achitti badhaafamuu anis akka nama dhuunfaa tokko ta'ee dirjitii osoo hin ta'in isaanii wajjin lakkaawamee achitti waamamee muummicha ministeeraatiin kabajamoo muummicha ministeeraatiin badhaafamu anilleen gammachuun na dhageefte gammachuu san kana dabale immoo warra baga gammadde naan jedhu fuuldura akkamittiin deemuu qabaa eenyu saahibni kiyyaa eenyu namallee addaan baafachuuf ittiin addaan baafadhe. Amma maskaram dhufu kana amata akka irraa qaa'imaa san keessa isin agarraa yoo rabbi. Shakkii takka yoon galeetiin rafeen na beeki yoon amata dhufu saffii duraa kanaa miti duraa kana bira amma qalbiin tiyyachi dabartee jirti warra lammaffaa kana bira sadarkaa tokkoffaa keessatti yoon badhaafamuu baadhee ani waliin itti amanu Dr. Abiyyi Sonnichi irra nuun jee namoota hedduu naggaadii akka biyyaatti 36 warra gibira kafalu keessaa nama 500 fi namni inni badhaase 231 isin amanneeti isin nu amantanii birrii tana kafaltanii nutis isin amanne karaa barbaachisaa ta'e hundaan isin cina dhaabbannaa abbaa yoggaa jaarreef nu gargaarsa alaa osoo hin ta'in maallaqa keessaniini ammallee karaa magaalaa keessa babal'isuu fi kureedara amma dalagaa jiran kana wanni hojjetaa jirruun maallaqa keessaniini gammachuun isinitti haa dhagamtu jennaan namni waan kannetti hin gammadu silaa waan fudhatee gammadaa hanga harka luqqa'utti naggaadiin harka dhooyti anu osoo hin beekinii wajji harka dhee warra achi dhufe sun jechuudha dirjitoota san anilleen akka gaarii gammadee wanni kun waan fuulduratti haqa mootummaan hojjeta abbaa qabeenyaa biyya tanaa irraa qabu san gaafa duraa fedhiin kafaluu dhabuun mala mootummaan siistama isaa wal qixxeeffatee sirraa fuudha malee irra guddaa namni jaalalaan hin kafalu waan mootummaa kafalu sadarkaa dirqamaan kafaluurraa sadarkaa jaalalaan kafaluutti nu tarkaanfachiise inshaallah yoo rabbi fedhee shakkii takka malee waggaa dhufu badhaafamaa maqoota san keessatti isin agarra yoo china dhabde galeetiin rafe beeki
addunyaa kanarra jiraadhee waggaa dhufu yoon sadarkaa tokkoffaa san keessaa dhabame galeetiin rafatti na lakkaawe. Ni laalla maskaram dhufu. Inshaallah yeroo gabaabdu. Sheekh Jamaal Aliyyi yeroo hedduu wanni namni ragaa isinii bahuun saahiboottan keessan nama waan eegale bakkaan gahu. Fakkeenyi gabaabaan dhihoo tana keessatti arguu dandeenyu Raamis Baank. Fakkeenyi halgadda dabaree immoo majlisa Sheekh Mahammad Toofiq. Amalli kun maalirraa dhufa? Hijarraa immoo hojjedheetiin agarsiisuu qabaadamoo moo murannuma aziimaa uumamaan rabbi gaafa dhalattan isin keessa kaayemoo maaltu fida waan kana? Uumaan namaatis amalli namaatis adda addaa yeroo hedduu ani ijoollummaa tiyyarraa qabee nama yoo waan takka qabsaa'u injifachuu fedhii guddaa qabu yoo waan takka hojjete kana qabeenyatti qabaattaniif wanni kun milkaa'amoo gaafa kuulii sanis akkana. Man jedda wajeda waan jaadii jiraami bar namni tattaafate waan tattaafate sana akkasumatti argataa jiraami irra guddaan namaa hojjetee wanni akka laaftutti itti geessu hin jiru. Humnumaan dhiibbattee humnatee waan dandeessu baaftee taa'ee nama gargaarsifattee sadarkaa takkarra geessa. Hoggaan waan sanis seenee waan biraatuun hin wallaala. Mirgaa bitaa kiyyas wallaalee if duubas wallaalee if dura qofa laalee hedduu if duuba namni amna dheertuu deemu if duuba laalu if dura laalaa deema. Ijoollummaarraa wanniin itti amanu namni waan hojjete bakkaan gahuu qaba. Waan itti kee xarafa bahuu qaba. Sadarkaa ijoollummaati irraa amalli kiyya barnootaanis sadarkaa tokkoffaa qabeenyaanis sadarkaa tokkoffaa akkasumas barsiisuunis sadarkaa tokkoffaa fedhiin kiyya tokkoffaarra malee lammaffaa fi sadaffaarra hin jiru. Gaafa fedhiin kee tokkoffaarra jiraate dhabdee dhabdulaa 2 3 4 asni dhufta. Gaafa kudhanniin bahaa ani barnootaan keessatti kurnaffaan baay'attee yaadde meeqa baata? 20 wayi. 20 30 hanga kuftutti. Dhugaa. Kuni gaa amala uumamaan qabdanii. Amala kiyya. Ani waan gaafa ijoollee meesiimu kitaaba gizeen baradhu ani barnoonni baradhe barnoota diiniin baradhe kitaabaan qara'usan yeroo rafuus qabadheetii wajjin rafa harkaan qabadhee kanumatti irra rafa osoo laaluutiin rafa kitaaba sanichi kaayee tolfadhee irriibaa mijjeeffadhee irra rafu takka hangam barnoota baradhu jechuudha. Kitaabni kiyya bakkaan irra rafee irra gorora yaasee fi kana qaba hundisaa bakkaan caccabsee waliin rafee ganauma akkasii ka'een qaba. Ani yoon ka'eemma bakka takka nama bira dhaquu fedhe isa kitaabaan qara'u jiru sun kaniin achitti hin qaraane kaniin karatti hin qaraane akkanaan sammuu tiyya keessaan hin baane qabadheen deemaan. Sagaraa yoon dhaqe mana fincaanii yoon dhaqe qofaan lafa kaaya malee hoggu takka illee lafa hin kaa'u. Ooruu dhaquus janazaa dhaquus achi deemus as deemus magaalaa deemus tokkichaa san qabadheetumaan deeman tokkichaan qara'u san naan addaan hin bahu. Irra hedduu kitaabaan affasee karaa irratti hin affase. Ajaa'ib. Walumaa galatti mee dhugaa jidduun bishaan kiyya kana dhuguu diddan shee kana hin shakkinaa ilma keessan. Bismillah. Daqiiqaa 55 tun tiyya tanarra walii gallaane. Abshir. Waan nam mul'atu. Irratti illee siifin dabaloo barbaadde. Daballee sa'a takkaa cina irra buusaa goone. Tanaafuu gaafii tana narra laalinaa. Silaa'u walumaa galatti arra waan gaafatamuu qabu hundaa gaafadhu. Ayyee. Maalleeyni guddaan guyyaa takka kasaartan qarshimee. Gaafan dhabees gammachuun tiyya bakkuma san jirti. Gaafan argadhees gammachuun tiyya bakkuma gaafan dhabee san jirti. Jijjiirama tokko ni dhabee jechuuf takkaa fuularra namni hin beekne ni argate jechuuf takkaa jijjiirama irratti hin beekne. Sadarkaa muummee ministeeraa beeta mangistitti nu yaamee nu badhaasuu san namni na eegees hin jiru namni narratti argees hin jiru anillee firratti hin agarre achumatti ni fargeenis. Kanaaf nama waa hojjetuuf wanniin dhaamu arrayoo khasaares boruu argata. Arrayoo argates boruu khasaara. Namichaatu maraataadha xiqqoo rakkoo qaba haadha jalaa guyyuu ni bada. Haati ni rifatti. Guyyaa tokko badee ture dhufe hoggaa dhufe haati akka malee rifattee hoggaa inni galees akka malee gammadde ayyii jeen ummaa jeen abaluu badee jetteeti sirrifatin annumaan mul'adhaa. Badee jetteeti sirrifatin galee jetteeti sin gammadin amboruun badaayii jeen.
biizinasa keessatti naggada keessatti tirfiinis kasaaraanis buurri sadeen kun beeyteetti seenuu qabdu gudura bittu yookaan tirfii yookaan kasaaraa yookaan waannaa waa sadeen kana beeyteetti seenuu qabdu sadeen kanarraa hin bahu kanaafuu dargaggeessaaf wanni ni dhaamu amma dhiyoo tana warra siistamaan nama hatu tokko infiniitii jaanii waan kana biyya hedduutti sagarree jira nama hedduu saamamee jira isin hatanii hin dhagayinaanne himnee sheekotiin himtee dargaggeessi himee warri beeku himee dadhabne keessaa'u naannawa Harargee kanatti nama miliyoona dhiyaatutu maallaqatti itti galche. Waan san maallaqa waan qaban maallaqni isaan achi galchan birrii 100,000 har'aa olii miliyoona achi oliin jiru. Gaafa wanni sun appilikeeshina abbaan appilikeeshina isaa cufatee qilleensa irratti hafan haga ammaa nama 10 ga'ee namni iffannise. Iffannisuudhaan horii sanirra guddaa bahu deemamu namni tokko gizee dhabe jee iffannise duraanis hin qabu har'a guyyaa keessa harkatee dhabe borummoo hanga naa ol argata namni har'a dhibbagguu dhabe boru miliyoonaan argadhaa beekuu qaba har'a miliyoona yoo dhabe boru biiliyoonaan argadhaa beekuu qaba. Biyya qabeenya qabdu tan namni tuffatu tantu jira. Biyya qabeenya hin qabne tan namni kabaju tantu jira. Walumaa galatti xiyyeeffannoo wanni kana qofarra gooneef imala ilmiidhaa kashee Jamaal guyyaa takkatti ni deebina ji'a muraasa booda. Amma immoo waan ammaan tana taatee dhiyoon tana akka Itoophiyaa badhaafaman sanirraa moor saniif uwwisa kanninaa nurra laalinaa jennaan sheeka mana hidhaa seentanii turtan. Jiruu mana hidhaa ta guyyaa haga saniitu isin ulfaate moo miskiinummaa gaafa hooliisan? Dhugumatti miskiinummaa illee ulfaattu wanni miskiinummaa irra ulfaataa hin jirtu wanni addunyaa tanarraa irra fakkutu. Irra diinaa miskiinummaa irra hin jirtu lookaan alfaqru rajulan laqaxaatu unuqahu saabaa keessaa nama jee jira osoo miskiinummaan tun gurbaa miilaan deemu taate anaa seefi mataarraa mura kajee jira miskiinummaan diina nabiinis alayhi salaatu wassalaam fa'innaha bi'isati daji'aa isii wajji jiraachuun wajji mana galanii ciisuu waa hammaattee je akkasuma miskiinummaa dura qur'aana rabbiitii fi hadiisa rasuulaa keessaa faaruu durummaa jira malee faaruu miskiinummaa hin jirtu. Faaruu dureessaa jira malee faaruun hiyyeessaa hin jiru. Namni tokko tokko gaaf tokko nama tokko maal naan jee nama lama na biratti wal mormanii anis itti seene firraa waa gariin ifiif itti seenee xiimi tokko miskiinummaa irra caalaa jee tokko durummaa irra caalaa jee wal qaban. Innaan ha miskiinummaa irra caalaa jiru kun dureessi miskiina dura hiyyeessi dureessa dura amma 500 jannata seenaa jeen. Hadiisa kana deebisuu dadhabe kun ugaa waliin mormaniin jechuudha. Sadarkaa itti aaruutti akka isuma kanaa akka miskiinummaa see itti aaree haasawa kun sun tokko Somaalee tokko Oromoodha nama lamaan na bira wal barmee afaan Arabaatiin jennaan maaliin mee ati kam jettaa jaaniin na gaafatanii an murtii jidduu godhe. Maaliin murtii jidduu godhe asirraa Finfinneetti hoggaa deeman nama duwwaa deemuu fi nama waa baadhatee deemu keellaa irratti kamturra tura. Makiinaan duwwaa deemu kama laalanii dabarsanii hawaa fe'atee deemoo. Xaaxaa qaba. Maali wanni jira taftiishaa jira hisaabaa jira. Gaafa gabre nama waa qabu sanii fi miskiina kamtu hoteela bareedaa gala. Haqabu bar. Amma fakkeenyaaf jannatas akkasumatti miskiinni dureessa dura amma 500 yoo jannata seene gaafa jannata san dhaqan dureessi asin maallaqaan jannata bitatee kuti. Waa hedduu bitee. Man dallati yuqridullaha sanid dalage. Liqii hedduu qaba. Gaafa dhaqee liqii isaa san galfataa fooqii irraa olii keessa gala. Sadarkaa irraa olii keessa gala. Kanaa ol hajjii godhee beeka. Kanaafuu kanaa ol arafa dhaabbate. Hisaabamuu dhabuun sun bakka hisaabaa san dafanii dabruun sun sadarkaa nama hisaabamee jannata seenuu san hin caaltuu jeetiin gidduutti murtii godhee murtii diyyatana dabruu dadhabanii isaan lachuutu fudhatan. Kanaaf ogguta kallee Sheekh Qardaawiitu kajee Quraana Rabbii keessatti Quraana Rabbii hedduu garagalcheetiin bakkuma inni itti miskiinummaa faarsu dhabe jee. Bakka durummaatti faarsu malee bakka miskiinummaa faarsu niin dhabee jee. Kanaaf miskiinummaan diina osoo hin ta'in miskiinummaa. Miskiinaa fi miskiinummaan adda. Dhugaa. Hiyyeessaa fi hiyyummaan adda. Hiyyeessi diinaa miti nama keenya. Hiyyummaatu diina. Diinaggee jechuu kana bakki irraa afaan Oromoo diinaggee jechuu kana itti baasan diinatti gahe diinaa wajji wal qixatee jechuurraayi diinaggee maqaa juu kana baasan. Kanaaf yeroo hundaa'u ijji miskiinummaan laallu ijji miskiinaan laalluu fi ijji miskiinummaan laallu adda ta'uu qabdi.
يوم مسكينة إجا رحمتات الله اللي مسكين ما إجا دينات الله لغم نوغا دوبا الله يبسط الرزق لمن يشاء ولا مدبين نمو تجارته دندو غري بانكي سن الراشيري برسنتي جاتم ترباتم كبا غري بانكو مسن الزبنيا غري كنتيبا دا غري غاردي كنتيبا غري دلدلا دا غري مو دلدلا سنيف ميشال يسسني اول دلدلا دوبا هندي هايالو يتمو مو قاعده هندي تجارته كبا سيرجو جرا مو هندي امكرو وني نمو هندا فلالمو قبو نمني هندي وني لالو قبو يرو هدو نمني وصو أليف جنة يا يجوا برباد والسلام يجوا برباد أكا إنفينيتي خان وصو أليف جنة يا يجوا برباد نما أبوتي كبينيا خنا أكنا نيمي خنا يوهك أيمو باتيس أنا اللي نبغى كبينيا صدرك أبغى كبينيا خنا مارتي ديمو جرمالي خران جرمالي إنجيني خران جرمالي إنجيني أبوتي كبينيا سن أداما كيسنا يوك أبدي غافت الرهدو ساني يو غافت خان كاليسترود أنجل كبي خان كهمال أنجل كبي وجي بعد تنسين وجي همنات إنجل كبي خان شوفيرون ما إنجل كبي خان كنا ما إرجع إنجل كبي خان كان دلالو ما إنجل كبي وان تتكو إنجل كبني وان بود بهمله أسمرة تكتمان منور سنينيتم والسلام جتون انتاتو صح نمني خير رجودان وجي تفتا كوجينو إيش تفتو إني وجي تفتا ساعة بيشام بالفوتو ديبي بيشام بالفايت ورمون خوجي سنون بيني اسمه تناوم بيني سي تنرى وان براتو جرا وجي وجهتو خنرى أكتنا ما خيسو ميسان أكتنا ما قبطان واحد دو برتا وجمو وجهتون درا وان يونيفرسيتي خيست برة وجي خيست برتا أني وان نتأمنو يونيفرسيتي خيست وابرتشو في وجي برتشو ند وري يونيفرسيتي خيسابي سنبر قبه وجي برتي برنون نخو وان وجي خراس يلافي سمالي وان دفع برنوتا سيجي سمالي إني برتي سن برنوتا متي برنوني أما هو جنسا فرادو مي هو جنسا mana barnoota keessa baratee gabbee foogganuu ni danda'a namni. Muuxannoo barbaada. Sadarkaa jalaa hojjetee itti aanee sadarkaa muummee ministeeraa dhaquu danda'a. Kanaaf hojii baruu qaba namni. Wanni itti amanu nama keenyaaf wanni hin dhaamu ani amma dhokodhee bakka nan beeyne dhaqee ani hojii hundan beeku hojiin beekuun qabaami. Hojiin hin beeyne sanis hojjechuudhaaf haaratti bilaashitti namaatti kafalee barachuu fedhiin kiyyama. Hojii biraataniin ani hin beeyne jechuudha. Wanni namaa dhaamu hojii baruudha. Hojii bartee gonkumaa ittiin kasaartu. Ati amma namni kamitti hundi dureessa taa'edha. Yoon bariin dureessa ta'uu hin danda'u. Nama tokko gaaf tokko biyya Arabaatti dhufee kijee moo maallaqni biyya Arabaa kun hin barakatu dafee dhumaa jee. Maallaqa walitti qabatee dhufeeti hojii osoo jalaan jalqabne gubbaa tanaa jalqabee kiiloo birrii 10 biteeti addaan babaasee birrii 6tti gurguree fixa kiiloo. Guyyuma muraasa dukkaana cufee durjii madardariyaa irratti bakka irra kakkaan kana kanaaf jirkaana gurguratee deema. Sababni isaa osoo hojiin bariin hojii seeni. Namni Sheekh Bushraa waan jedhe geesse shi'irii Sheekh Bushraa tokko ni beektaa? Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Ooyiruu qotan malee udan guddifatan ani walaloo jechuun beeku. Ooyiruu qotan malee udan guddifatan jeedi. Uudee jechuun bakka itti naqatan tuulaa jechuudha. Koomaa jaaniin bakka kanatti midhaan itti walitti qaban san midhaan walitti qabde san guddisuu yoo feete qottu malee hin dandeessu. Hadhagaa cabsee rabbiin maaliin godhu jechi dubbate sababaa waa dhabaa dalagachuu dhaba sababaa san ittiin amanaa. Haa ta'u bareeda tanaafuu hundi haa yaalu jechuudha. Haa yaaluu miti niin argadhe jee haa hojjetu. Itti haa seenu. Hedduu bareeda. Miila tokkoon osoo hin ta'in miila lamaan seenee qaamaa qalbiin harka lamaan ija lamaan sammuunis jiraatee niin argadha har'a yoo waan tokko hojjettee kasaarte karaan kun nama kasaarsisaa bartaa karaa biraatiin hojjettamas wanni kun nama kasaarsisaa bartee waan biraa hojjetta. Ergaa furdattanii kana qabeenyaan hin ba'a. Furdanii rakkoo. Qabeenyaanis garaadha hin furdanne. Amma xiqqoo wayyaa amma direedoo irraa Adaamaa geessan Finfinnee ga'uuf haruma xiqqaa fi macaafirra jirti. Saahiba haaroon harkanne متقمي في سن الديات سلكي هاروا سلكي دور بين هريرو هارو نغري صاحب مان نمني صاحب وجهون كن نمني ولي صاحب دون كن صاحبني بيه لكن ما دور سلغته خامه في رماته سنبر بعد فايسن كن نمني
furdina kana booda bar oromoon akki jettu haadha qabaatu wayyaa isumaahuu qabaattu wayyaa jaan haatilleen ilmaa'uu hawaa qaburra jaalattii jaan saahibnis akkasumatti eegaa haati nama deesse ilmaan si keessaa hawaa qaburra jaalatti haadhuma silaa reefu biyya jennu san haati biyyaa bar haadhuma jecha tokko reefu ibsi naan jettu san haatummaan sunuu isiinuu tawaa qabdu yoorra jaalatamti saahibni kamitti yoo waa qabde sin jaalanne yoo waa qabaatte irra sin jaalanne yoo waa qabaatte ni fayyaddaa ni gargaartaa itti dhiyaattaa namni nama shittoon deemu saahibu yookaa shittoo san irraa bitataa yookaa urgaa gaarii irraa argan jenne si laallatee bar namni yoo sii kennuu baatillee qaceelfama sii kennaa bar waan beeku keessatti wanni kun sin baasu karaan kun sin baasu karaa kanaan deemii sin jaa namni wajjin jiru kasaayibaa tokko yoo bira rakkatellee aboo arra namatti hin dubbatini anaa jiraan rakkattu hoo tanaan hanga kana cicee jeessi kenna kanaaf namni lakka waa argatuun lakka taayitaa argatuun addunyaa tanarratti saahiba maaltu namaa heddummeessite yoo gaafatte saahiba jechuun ati saahibu osoo hin ta'in inni si saahibu jechuun namni si saahibu wanni si heddummeessu waa sadii taayitaa beekumsa qabeenya taayitaa qabannaan hundi mammaaksa afaan oromoo tokko jira nama sadii namni isaan jaalataa ammoo isaan akkatti namni isaan jaalatuun beekanii jaan ijoolleen namni ni jaalataa haga namni si jaalatuun beeytu baabaa na fixxee osoo na dhungattu siin jette na fixxee sheeka nama waa barsiisu tokko jechuudha hayyuu tokko namni ni jaalataa hanga namni isa jaalatu immoo inni hin beeku hoogganaa nama hooggansarra jiru namni ni jaalataa haga namni isa jaalatu hin beeku bakka tanatti hatti naa idaatu abbaa qabeenyaa namni hundi ni jaalata inni immoo hanga namni isa jaalatu beekuu dhabuu ni mala kanaaf wanni waan nama biratti hin jaalataman keessaa takka bareeda waan gaafa ijoollummaa hawwaa turtan hamman isiniif hin dhugoomin maali han dhugoomin ijoollummaa tiyyarraa waa sadii akka maleen hawwaa ture hin taatullee namni naan ja'aa ture anis ni taatiyyeetumaan itti deemaa ture waa sadeen sanirraa cufa siitu parsantii 10 irraa hin jira kana jechuun tokkoffaa ijoollee 100 ol hin barbaadu jechaatiin ture ilmaan amma parsantii 10 irraa hin jira qabeenya sadarkaa tokkoffaa osoo biyya tanan ta'in akka addunyaatti warra akka abbaa qabeenyaa akka addunyaan lakkaawamu keessa ta'uun qabaa jeetiin baadiyyaa taa'ee darasummaa sa'aatima kitaaba qara'u jirta waan hin taane yaadini nama tokko anaa baala gaarii oofu jechuudha ambar tanaa miti addunyaa tanarratti sadarkaa addunyaatti abbaa qabeenyaa akka addunyaatti kurnaffaa keessatti lakkaawamaa jeetiin itti dubbadha safiinaan inna safiinata laa tajrii alal yabas waan jaanii jiraame dooniin bishaanirra malee deemti baala gaarii oofaa akkanan jin ana malee namni sin dhageenyaan jee saabni kiyya sunni du'e rabbi rahmataa godhuu fi annam tokkotti sinii mootummaan ifin minnaan jee akka waan ati abjoomuu kanaawu akka waan ati dilii dalee sadaffaa wanni an hawwaa ture takka beekumsa sanillee parsantii 10 irra ga'ee jeetii yaada waan ilmii shari'aa jechuudha talamadaa diinagdeedha tasadaffaa ilmaan ammoo karaa sanii ta'uu baatellee ilmaan ilmaaniitiinis namni numa dabalaa bara abbaan kiyya ammoo ijoollee isaa yoo lakkooyin abbaan kiyya ijoollee 16 qabaa ilmaan ilmaaniitii wajjin mana 200 dabalee 300 keessa jiramma ni jirammoo inni addunyaarra gamasiinis ilmaanuma kee kana utubdee rabbiin si gargaaree yoo si bara keesse ilmaan ilmaaniitiinis bakka san dabruu akka ati itti karoorfatte san dabruu ni dandeessa kanaaf waan dhoysaatiin rabbiin barakaa keessa sii kaa'uu fi tazaahira kanaan mul'attuu fi والجزاء العليا جان صدركار رأولي تقويا كأما غلطة ترجعوني ورين كين الرنده هن الرتويجون قرشي كمرة قرشي لبوا بافتي لبوا سجلت تندي بتويجومتي بركة ربين كيسة سيخنا أنفق ينفق عليك خني سيفين كنا تكو خني تي قدو سيخنني الرته نيجا بالامتخا بروس تكتي تخني تخنرتي دچا خداني دچا تربان دچا لبوا تربان غلطة سيجلش هن الرتويجون صدقة هوري خيتر صدقان إن إرفتو يجون بركات أخوته خيسة سيخايا ظاهرة خنتي أتوان كني تيفين تبيرا قدو سيخنا غلطة قدّا دان الرس سيخفلا جيتشو دمالي
مليون تكرر مليون كودن مليون تكوير سجلت ندير سنومان بانا بر بك إسنيبو سنفرد خوني تاني إجتي خنون قبتو قلبي تيقول كل فتى خنتي رب الرأي قتمله هي كاسيتو بيقون دنديسو أتلوشتي أسين دبوجو خنتي دبوجو بانان أشين مليون سيغن أسين كم وجو خنتي أشين مليون أكسمتي جا صدر كانتي تك أبدو خيسس بركة سيخايا تبيران له جد سيخنا برون له غلطة جد سيخنا صدر كاس دي تيجو خنافو هورين صدقان هورين إرفتيوچون لغوا شكي تكلين قبل فرتس غرتن فرت أركو سوال ما نتدين الدور هذا نجادي مسلمة هدو تجرا خا ربا فرانين وان خناش الجمال كم على خنا وجي اسين خنان اسين شكو سنتين وان خنا الرمال جدا أني نجادي إسلاماتي فنين داموف درا إمام مالك كجي تصفحت كتاب الله فلم أرى أقبح من الربا صح كتاب ربي خنا غرغل دي وهما قرآن ربي خنا هم يسيد بدو تربا الرحمة أبي يجي نبي صلى الله عليه وسلم ربا انقصا 70 ترباتمي في وهي تقونسي قدونسي نما مسلمة مقابل ليسو تقونسي يون بكول جيجيريس إفي نكاح قدتني أكجارتي توجين جراچو وجي توكوجي همين ربا نبي نكسد دبتي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أكنا مني مراتي سخراني لفان افتما ديمو قياك اما خانجيد دبتي واني ربا الرحم تنجرتو ربا في والربا تنجدو مال تجرا غراغرم ما يو متى كفاجر برچو بيخو دبودا أما نجنين استرفين ربانو مال ترفين ربا في نجد جدو والنجرو أكات مقفاتو والدبا يجو أكت ربا فلتة خنتة فلتو في أكت نجد وام غرغرتوسان خنتة فلتوت والدبا ربا في حلال جدو أكاتا قفا والدبا بكم سانس نمني لبو في تنا قبود الدبا فدينا سنرا قبود الدبا خريبا خيس جرو سدو جرا ربا خيسنا ما هدو جرا جيتي ياد لوكا لكم إيجا أما ترتيبه أما استكجزية براني الرايف كابوني والفاد مال قلوبا بندو بكي ركون جرتو خسلا بيخو بكنا قدان جرو خسلا هم بيني بكنا قدا جرا بكا والجي جرا بيبيتا لوكا نمني علمي براتي نقدو قبا لوكا نمني براتين براتشو قبا درا سلا بر فقهاء خيسا وصو بابا فقين قرين نغني حرام ورجي جرا نغنو مانون تو درا حلالي حرام الدبرو قبا لوكا ايستي الربا خيسا غلا ايستي الربا خيسا بها بيخو قبا خناف ربان نمني ربا وغاجم بانكي كوفا خيستو ليك من خيساس نو جيرتي بزنس خيساس نو جيرتي نغد خيساس نو جيرتي خرا هدون جيرتي ناف نغادين برچو قبا ان يرو هدو ميديا روانين دبدو ونيني ميديا خيستي ني هفتي وصوندو خن سغنتا ميديا خيسا سنتي جيرو هدو دبدو بابني بزنس اخون ربانا كمي ميديا الاسلام اما ميديا الاسلام خجان كسوچو خون وري بيجي الاسلام غرغدو قبو خسوچوس دميتا كيرو هندا واي حلالي في حرام ربا في والربانتين بانكي خيسا مالتو دوركا مالتو حلالي وانجو سغنتا خنا اوسو irratti hojjetanihi yaada juun qaba anuu namarratti hojjechuu san niyyatee fuulduraaf itti deemu jiru irraa tokko. Waa'ee siistama islaamik baankingii ta'uu musliimoonni baankii dhalarraa bilisaa qabaachuu qabaa keessaafuu musliimni afaan kana dubbatu jechuudha warraaqsa amata 3-4 dhiyaatu gootanii wanni sun milkaa'ee karaa raamis baankii. Akka itti dadhabdan sanitti jijjiiramni dhufu jira hunu amma amataaf hoyitee. ما شاء الله مالتو تاني بيتا اسنو رامس كيساني جرتني اما نوتي رامس انا ورامس ورا دابر راي دابو خيستي ورا قود لينچا قبو سن جي غدا وان نمني دوي سندن ديني قبو سني صح صح امو مالي نرغي بانكي خيسو نجرو علماء وان بانكي خيسي يرون بيتو وري بانكي خيسي يرسون علمين بيخو جري لما والبيخون دندين والبرون دندين بكتنا مالتو جرا
خسلاك جمانايس علمي تنجره جمانايس واي بانكي سنبيخو كيسن جره نما كلمتو لالي بانكي غوتمتو تك غراغرون بانك ابدو بانكي دلار رابلي ساوني جاني جرتو بانكي نندي حرام جوجره كيفي في سم مالك انغا قبو سم بانكو مراقب بانكي نرامي دغينا يعني خطبه جمره غورني تكلين بانكي مدور كا ربا مدور كاتي دو فجاني في الرائغا يعني خطبه غورني غافتك يرونتي بانكي دابو فديم نسان كيستي يرو دايني اسم بانكي تمي فايدمو جرتني ان نغدي بانكي دان انجان دو نغدي بانكي نلال تاتيت بانكي لين اسلاما تامدو فجرتو سن حرام تاتي انجين ni hun dufne woni takoson dufne kamit haram tati ogushin dufte haram tawu sida agartani al hukmu ala shay'i far'un an tasawwuri wanta kamurti halal haram ittakhannu dura isisan sirri kaysa bi khudura ulama islama du'an islama wa huma tak haram yechu dura wan san sirrit haram galti mo halal galti kaysa bi khudura fakenyaf bankilin islama woni dalagan amma murabaha dalagan mudaraba dalagan musharaka li fuldurani dalayna jani ticajiran مداربة اللي أنك تقول يقولي ملأ والنسان دلقوا جرا مرابحة الرجودان دعاة خينيا شباب خينيا مرابح مثلا ويجبان كن دفتين أجانين بيخم فيك إسن كراني خناف أما بانكي إسلاماتي في نجدو والنجرو واسد يقول جدو تكا بانكي إسلامان ورابطشوك أبدية إثيوبيا ونقطون كبساتوري ربين موتما مجرو خلاص نلافسه موتما نساقلته منو هيمه بانكي سن دابت بانكي اسلاما سني فيده مجرم بو بكم دور براني فيده مجرن تكتناجر لما فا شيكوني واي فاينانس اسلاما اقتصاد اسلاما جچاتو رسون بانكي خيست ارغه مال قبا صدفا بانكي اسلاما جاني نفايمني مله ور الاندل غسني في نو ادى غراغرما سير خمد دانو خايني وان وني بانكي دلر رابليسا وجتو فيتان وجتو داد تان دالو وجتي تون دلا ملتي وجتي اما اكا غوتو بيات سير بيا وني بانكي دلر رابليسا بانكي تي حرامي بانكي شفتو حرامي وني بانك يچون دورغا يچو حرامي خطابا سنسون تين وان اورغان هوند ولمان اورغان وان هيمن هوند ولمان هيمني في خنيس غا namni alif je baas numa jaatti deemu jira akkuma biyyaattu hayyoonni hundi itti deemaa jiranii gara mootummaatiis baankiin islaamaa waan hojjechuu qabdu san hayyamamuu fi guututti giyaa miti amma itti fufammoo guyyaa tokko gaafa baankii raammis eebisan Ahmad Shideefaa ministeerri maallaqaa nuti waa cufa isinii hayyamnee jirra isintu irratti hojjetini propozaala dalaydanii akkanatti hojjennaa akkan nu baasettanii beeraa baankii dhiyeessitanii yoo isin didan nu gaafachuu qabdan malee nuti cufaa hayyamnee jirraa jaan hayyamanii hin hayyamne wanta ka keessa dhayxee seentu malee addaan baasuus hin dandeessu bakka tanatti ayyoonis badiin qabdu abboonis badiin qabu badiin jidduma tana jirtii san goonee ammaaf irrinni bakka sanittis ni jira hawaasni muslimaa mana keenya san quba qabnaayi itti fayyadamu jirraayi achi kaayachuu jirraayi isaanirraa faayinaansii fudhataa jirraayi isaanii wajjin hojjetaa jirraayi hangam takka akka gaafa qabsooyne sanitti namni waan argate takka eega argate ni imaasiin beeku gaafa dhabe malee baankiin islaamaa haa cufamtu osoo jaan islaamni guutuun gabbee qabsaa lola arrammoo isii qarshii takka keessaan qabu takka baankiilee islaamaa tajirtu tana yoo gaafatte baankiileen biraa maammila dambanyaa miliyoona 10 qabna jettee lakkaawwatti isaan amma parsantii takka miliyoona takka qabna miliyoona takka gad qabna jaanii lakkaawwachuu jiran mana keessan quba qabdanii millataa jirtanii isaaniin jechaa warra baankii hojjetu saniinis isin hoo hangam takka wanni baankii islaamaa irraa barbaadamu baankiin duraanis ni jirti baankiin barbaanne baankii islaamaa barbaanne baankii dhalarraa bilisaa barbaanne hangam takka hawaasaa wajjin akhlaaqa keessan jijjiirtanii sochii keessan jijjiirtanii faayinaansii xiyyeeffannaan keessan hawaasa irratti hangam takka isaaniifis ergaa haa taatu ta mootummaa fi isaan jidduu jirtu san ayyoonis badiin qabu abboonis badiin qabu jidduma tana jirti haa taatu ammaaf bareeda amma alama biizinasa keessaa baanee Sheekh Jamaal akkaan nama waa dubbisu haganaan hin beekuttis amala kana baadiyyaalaan gahii fiddammoo if xawwaraa if irra dalaydanii amma reefu biyya kaaffee wal agar waraabbii dura moobaayilaan kitaaba PDF dubbisu jirta eessaa dhufe amalli namni oguu waa baratu waan sanniin haffaza yoo je niin bara yoo je tokkoffaan itti taha yoo je
يرم هنداو دبسوا لأن الدم بهون دندو صح المنا ما خن بكم سيسا نمن هندلو تكاد بكم سنموت الدد راولي كبتو إسا بكم ستا بكم سيجون بيك إنفورميشين علمي وني جان كن إنفورميشين وني أتبيت تسبير يرتو غانا بير دفته تيسا أقول دفته تخاني أقول دفته تخاني أقول دفته ولد ديبتي بكم ستاتي خناف نمني برنوت فيت يونيفرسيتي فيت أن دكتورة أن بروفيسور جي غافا فتنا مسام فتنا مي برنوت فيت غلي تاو نمني إسر جوا نمني إسر ولالا صح نمني إسر دوفانجو أنا أكخيتي برا ما فا دير كمان دفعوا نمني جويت أسو فيسبوك اللال أسو تيك توك اللال أسو موبايل كانوا نقول ويولا أكمل نمني جويات وقت أسو وادبسي بيكم ستكون دبلني أسو جيرما تقسم موسى فيني نمني جويا خنا أولو مغبون جالسان كفارمات جواسن جايتي لالان دبس الرتي ودبس الرتي همان أني برنوتا أنا خيسة تقفاتهم كبا وان كان خيسة دنديتي كبا تشون كبا جتشون أتيادو إفما في دبسيسا خايون أتكابدو هدفني خي قولي نتخايتي ديمتو بر واني تكلم أما بزنس نيس دبسو فدا دكتور نيس وانا هاري أمد في أما أمد دبسو فدا صح معلومات أددا فلتشو كبا شيخ سيوتي علم ما وهموف تنمدراني سخيسة يرسانو أبديت قرو كبا واني غري غري وان أتي دران بيكم ستي لالتو تعرى ولا لا جيرت هيرون جيرتو واني خون أكنا قراني أكنا قران ميد أكنا في ديتي دو تيس واني سن جيرمتي وان بواك أبو تاتي أرقمتي قران نوران أرى قران نو أرى سنيو جديمو قبض نمني وان دب بسني يرو جديمو دندو شيخ هستي دكتور هستي بروفيسور هستي هوغن هستي قل لك كاو ملي أولي لك كاو خانت وانين أمنوف قاف درا كتابة دب بسني هجين هجة نخيسة ونين هجين أول درت ملكا كتابته واني نتو كتابة دبسو فروفي يا ربي ختام مخان أرجع لي دبسي نين قوفا جيتين خيسة دك بحر نملو جوسين بنلو بيخي خيسة تا أشبه دهين إفدوبة دي بيملة دور قافنو تدرسون ما جروان نجان نمني كتابة يفيك أبون دبسو يان كان مرة عاريا فلتو ملي إرجيسا ملي كتابة إرجيسا سنيجاليتت جل كبر راخفتين قط مرافت إرد الديبتي خيخنا أسمو جرا قرون دقوة تديفتا الرهدو نمني هوغا مجاك أبو وني وان دبي فنيف نمني يروك أبو وني وان دبل النيف نمني يروك أبو وني وان برن نيف ركنا خيستي نمني ركو خيستي وهجت فكين ياف يونسي خاسي وان كان دوغا غدو قبسو أمة مسلمة خيستي غافا مين دان جيرتو سني في الرقم قبسو الإسلام الرغدو كافسي مالف جنان أرى وني هندي حلال تاتي نمني نما هيدو سوان انجرب نمني نما غافتو سوان انجرب نمني فراچيسه خانس قمو سيني خانس رفو سيني خانس غرغلي لالو دبو سيني خناف نمني وادبسون انا رتو سونتين بي خرت واجب هيو رت واجب دكتور رت واجب بروفيسور رت واجب هوغنا رت واجب نمني وان دبسني وني تكلين جلان دبتو الدبريدا شيخ الدنا غلطوما بلنا نمو جي اتاك وخاول لما بودا أكرمو ولد ديبنا مالي في أرى واي بزنس هاسويني مالي واي مسيرة علمينا هاسويني ركو أمتا ركاك أبدونا هاسويني أكسومك أبتما أما هواسني رجلون هاسويني أنا بايلما نانسي انتني داوتو ترتي إن شاء الله تراتي عندو إن شاء الله كيهو خيستي إن شاء الله صومنا درة إن شاء الله هدو بريدا نمرتي نمني غلطون فتن نجرا سندورمو هواسان ونجت يوجرات كاميران خيستني سندورمو أمس واي سجنتها على الشو ما جدا ما شاء الله ترى واسا ونين جون نمني براتو نمني هجتو نمني هوغنو الدنيا تنرت وني تكلين لفاتي ملي وني سدورا تشي سقاتك وريغما برباچو سو خفلتيتي ملي هنجرتو دور غاف علمي برانو كنون جان علمي يو غوتو تيف كنديته نصفي سي خندتي يو نصفي تخندته ربع سي خندتي نون برسنتي دي دمشن جچو يواتي غوتو دبر دبتي تيف كندته برسنتي شنتم سي خندتي يو برسنتي شنتم تخندته برسنتي دي دمشن سي خندتي نون جان نغدا ساتو برنوتا ساتو هوجچو ساتو هوجچيسو ساتو وني تكلن وريغما برباچسو خفلتي ملي وني سدوراچي سقانجرتو وني بكاتي تيسوت السلام عليكم جيسي دفا الدنيا تنر مسكينو ما ملي جرتو يان إفو ماسي بربادي بكم أتجلتو سردفتو
talamadaa du'alleetti deeyoo du'a taate malee jechuudha. Kanaaf hawaasaan namni waan qabirratti itti cichee itti murteeffatee murannoodhaan humna isaa hanga danda'u baasee hojjechuu qabaa waan juudhaamsa gabaabaa kanan dhaamuu fedha. Asumaan namni niin galateeffadhu miidiyaa dura obboleessa kiyya xiqqaa qoxosuu kiyyallee jechuun waan danda'a ammoo hiriyaatiyya ammoo walqixa obboleessa keenya Suheebi lafaa dhufaa dargaggeessa gaazexeenyaa jechuuf si qaanfachiisu sheekha jechuufis sitti ulfaatu dargaggeessa waan itti kutee kutuun sagantaa tanarratti na hirmaachisuuf na afeeruuf illee galatoomin sinjaa akkasuma sii fi warra kaameraamaan duuba jiruu fi hundumaa warra as keessa jiru miidiyaa TV Islaamaatis ilaalchisee galatoomaa jechuun barbaada. San dura immoo obboleeyyan kiyya tokkootu ergaa tokko isinii erge ni ergaa tana laallee walitti deebina. Ummata gurguddaa manguddoota immoo mee manguddoon tun maal jetti? Manguddoota kanaan maal jetta? Manguddoota silaa ijoolleen uumaa haadhaa fi abbaa yaadan yaaddi. Hamileen haadha abbaa ijoollee keessaan baati. Murannoon, kutannoon, fedhiin hundi ijoolletti abbaa yoonii fi muuziqaa yaaddes ijoolleen muuziqaa hojii yaaddi. Abbaa yoo hojjetee abbaaf jette Oromoon ilmaaf abbaa gootaa jaan. Goota abbaa waliin beeytu. Hayyuu abbaa waliin beeytu. Sheekha abbaa waliin beeytu. Galatoomaatti fufaa rabbi isin haa gurguddisuun jaani inshaallah taraatti aantu tanaanumaa fuudha tatti aantu isaan haa fuudhanii jaani. Tatti aantu maskaram itti aanu isintu isaan haa fuudhanii. Isaan maskaram sadaffaa hedduu bareeda. Namni galatoonfattan kan jiru teessan keessa isinirraa assare yookaan galata isin biraa qabu yoo jiraate kaameraan kun. Ani waa hunda nama hunda waan takkaan irraa fudhadha. Tokko tokkotti maqaa dhee as jechuun natti ulfaata. Namoonni sadarkaan an ammarra jiru kana barnootaan, sadarkaan an irra jiru kana beekumtiidhaan, sadarkaan an irra jiru kana bizinesaan dhiibee nasihaa naa yaadee nagee hundinuu galatoomaan jaan keessaa'u nama bizinesa guyyaan dura jalqabu birrii 15,000 na kennee hojjedhu nam tokkotti nimini yoo hojjettee bakka geesse galatoomi. Yoo ammoo khasaartillee sin gaafadhuu naan jedhe sadarkaa tokkoffaarratti reefullee haasawa keessatti dubbadheen jira isan galatoonfachuu fedha. Lammaffaa nama anaa biyyarraa hin baajee bosaasoo dhaqee birrii waa xiqqoon hin qabaatti hiitana finnee wajjii anaa hojjee na deebise isaan galateeffachuu fedha. Asiin inni nuuni beekaa inni nuun himannee hin himuu fi galatoomi ulfaadhuun jaanii cufti nama sadarkaa bizinesaan haa ta'u daawaan haa ta'u baadiyyaarraa magaalaa dhufe magaalaarraa magaalaa dhufe magaalaarraa magaalaa dhufe namni beekee magaalaan sadarkaa qabdi. Baadiyyaalleen sadarkaa qabdi. Hundinuu kana keessatti namni gahee qabdan galatoomaan jaani keessaa'uu warra kiyyaa fi ilmaan kiyyaa kaniin namaan isaanirra jaaladhu addunyaa tanarratti hin qabne abbaa kiyya haa amma jiru haadha tiyya rabbi rahmataa godhuu fi abbaa kiyya dabalatee obboleeyyan kiyyaa aalii kiyya rahima kiyya hundaa'u waan ifin jaalataniin na jaalatan waan hojjedhu hunda keessatti yaadaan na deeggaruun na gargaaruun na bira dhaabbatan hundi keessanuu galatoomaan jaan obboleeyyan kiyyaa fi saahibban kiyya yaada tokko tokko naa kennanii waan tarkaanfiin tarkaanfadhu irratti namni tarkaanfii tarkaanfatu hunda saahibni isaa qooda keessaa qaba. Maatiin isaa haati manaa qooda keessaa qabdi. Ilmaan isaa qooda keessaa qaban. Firri qooda keessaa qaba. Akkana jechuun waan isaan itti ida'aniini tarkaanfiin ati silaa as jettu as bira kuttee garas geessi jechuudha. Hundaanuu galatoomaa ulfaadhaan jaan. Ji'a takka yookaan takkaa cinaa booda bal'inaan kan walitti deebinu ta'a san dura immoo Sheekh Jamaal Aliyyi ijatamii ilaalan sabboonummaa keessa nama daangaa dabaree jee qaama isin komatu jira. Egaa shari'aan nabii zaahiraami miidiyaa wajjuma agarraan akkas jaja'u jira. Garii jira qaama lakkii waa wal madaalchisaa deemu jiran malee sirruma jiranii warri jiru. Gandummaa hoo ijatamii ilaaltan. Gosummaa amma nama diigu jirtu tana
gandummaa qofoo maakoo manna sabboonummaa namni gammoojjii Yaman keessatti ati Amaaraa ati Oromoo ati Tigreedee ija keessa ablee wal kaayutuun wajji jireenyaaf gaaga'aman fiddu ta xumuraa Sheekh Jamaal Aliyyi hawaasa Jimmaatiif tuffii qabaa afaan Oromoo ifaadhaan ni arrabseenii ni komateenii ja'anii miidiyaa irratti waan deemaa ture quba qabdan ummata Jimmaa ija kamiin ilaaltan waan ja'us kutaatti aan turratti walit deebina an kanarra jiru gaafachuu firraa deebisuun immoo isinirra jira hedduna galatooma shukran san dura immoo nuti akka sagantaa Halaal Shoo'itti nama hagana ga'u nama gurra nu godhe yoo dhugaa dubbanne qaa'imaa liistiilee maqaa warra gibira kafalanii san keessaa namni muslimaa ka sheekaa hin jiru isaan malee hundiin al-islaamiif kabaja dhaadannoo teenyaatu warra hojiitti kame islaamummaa wiidha roga cufaan dagaagu teessi. Tanaafuu hedduu nu galatooma nuti akka sagantaa Halaal Shoo'itti hunoo badhaasa kanaa isin niif kannuu barbaanna gamana nu hotta. Yoo pilaatiiniyeem ta'e malee narraan fudhattanii. Pilaatiiniyeem irra kee kana irra jaba. Algaasa. أنا والنيجو لقد منحت لكم هذه الشهادة تقديرا واحتراما لعملكم المثالي في مجال الدعوة وريادة الأعمال في المستقبل. أما في المستقبل إن شاء الله فولدرتي إن شاء الله يدونا غلطوما شكرا ربي سناخبج يا ربي سناخبج شكرا. Bakka jabarii biiftuu ganamaa ijaaf gurraa'uu marata muslimaa kottaa daawwadhaa TV Islaamaa. Bakka jabarii biiftuu ganamaa ijaaf gurraa'uu marata muslimaa kottaa daawwadhaa TV Islaamaa. Kottaa daawwadhaa TV Islaamaa. TV'n Islaamaa ejjennoo amma hadiyaa gaarii kayyoo.